akkam jirtu bakka jirtanii dalagaan sinifaa ta'u jecha chaayinaalii keenya jala kan jirtanii egaa har'a oduu haaraa sinii qabannee jirra. Odichis waa'ee meeshaaleeti. Waa'ee meeshaalee sinii qabannee jirra har'a. Egaa baay'ee hojjechaa jira meeshaalee kanarratti. Meeshaalee mana keessaa kan akka soofaa qabatee, kan akka algaa qabatee, kan akka biiffee, kan akka quusaaxinii, kan meeshaalee kan akka sibiilijiinii bakka waa tokko tokko kana irratti baay'ee hojjechaa jirra jechaadha. Kanaafiyyuu kaleessarree amma meeshaalee baay'eetu ba'ee gara Addis Ababaa gara makiinaa lamaa erganii miti galas gara Addis Ababaatti baay'ee hojjechaa jirra. Akkasumas immoo Arsii Asallarrattis baay'ee erginee baay'ee hojjechaa jirra jechaadha. Akkas Addis Ababaa qabatee Addis Ababaa achittis makiinaan deemee gaggeessaa jira. Amma immoo meeshaalee haaraa diizaayinii adda addaan kan ba'ee jira jechaadha. Kanaafuu kanarratti warri fedha qabdan hojjisifachuu warri barbaaddan baay'ee haala addaan hojjetamaa jira. Akkasumallee biiffee keessarree kan ammoo mi'a mana keessaa baay'ee hin gadda deemnee waliin binnee ayyaantu faana baay'ee mi'a babbareedaa kan ta'e fi isinii ergaa jirra jechaadha. Kanaafuu warri amma achi jirtan achi teessanii asuftanii ganaa bituurra akka yaada kootti jechaadha. Achi teessanii ergattanii meeshaalee mana keessaa guuttattanii otoo dhuftanii itti boqottu, itti bu'aartu. Isinirree isin gammachiisa jechuun barbaada. As gaafa dhuftan birrii wayirraan qabattuun bittannoofti garuu achi teessanii yoo waan akka kanaa kana mana keessatti guuttattan baay'ee bareedaadha. Kanaafuu baay'ee hojjechaa jirra. Gaggaafachuu dandeessu hiriyoota keessanii nama baay'eef ergaa jirra. Kanaafuu kanarratti baay'ee kan isinii beeksifnu kanarratti baay'ee hojjechaa jirra. Kana otoo hin ta'in yuutuubii biraan irratti baay'ee ni hojjechaa jirra argaa jirtu. Kanaafuu otoo haala akka kanatti itti xaqqabamtanii yookaan itti fayyadamtanii baay'ee das na jedha jechuun barbaada. Yaada dabalataa immoo isheen qabdi isheerraa ayyaan turaa dhaga'uu dandeessu jechuun barbaada. Egaa ka nagaa inni isin gaafate inni isin jedhe jechuudha jechuudha. Ani qaxxituman karaa yaada kootiitti darbaa. Isa dhugaa dubbachuuf baay'ee meeshaaleen haarawaa ta'ee guyyaa guyyaadhaan yerootti ba'aa jiru. Isiniin jedha akkuma argaa jirtan meeshaaleen kan hojjetamu hanga har'aa dirresi meeshaalee kwaalitii ta'ee meeshaalee wanna tokko mudaa tokko hin qabne jechuudha gaarraa kan hojjetamu. Hunda caalaa kan na gammachiisu. Bakka deemetti nagaadhaan galuun baay'ee tokko na gammachiisa. Tokkoffaa shifeertonni nuti qabnu tasgabbii warroota qabanii fi warroota naannoo san tolchanii keessa beekanidha. Shifeertota yeroo baay'ee meeshaa hoggaa isinii ajajattan amma fakkeenyaaf karaa shawaatitti gizee Addis Ababaatti hoggaa ajajamee deeme ijoollee naannoo san jirtudha jechuudha kan qabneenti. Tokkoffaa keessa beeku dadawwalaan deemanii qaxxitaa bootuma kootu jedhanii sanitti dhabu. Kanarratti tooftaadhaan namoota wajjin kontaaktii goonee sirriitti hojjechaa jirra. Warroonni bakka kamuu jiraattanii Oromiyaa keessa jiraattanii meeshaa hojjisiifattanii meeshaalee akkuma argaa jirtan ammas immoo meeshaalee haarawaa ta'e viidiyoo kanarraa isinii teechisna jechuudha. Filachuu dandeessanii bilbila keenya asumarra teechisna. Keessattuu immoo meeshaalee biiffee yeroo darbee maayii kan meeshaalee biiffee irratti hoggaan bituu irratti hojjechaa hin jiru. Niitoorkiin qaxxitaadhaan jalaa qabamee ture jechuudha naannoo keenya. Kanarraa kan ka'e calliseetumaan meeshaa saniin dura irratti dubbatame waan ta'eef bitee ergee viidiyoo irratti hojjennee meeshaa gadda fe'amee irrattis immoo viidiyoo doon hojjetee rafne jechuudha. Sababa intarneetii kanaan hin deemu kan jedhurraa kan ka'e jiraa miti kan ofitti aartu sababa intarneetiitiin baay'ee nan aaraani. Sababbiin isaa ijoollee wajjiniin baay'ee kontaaktii godha. Yoo onlaayinii irraa badde immoo namni hoo si barbaadu waan biraa fakkaatinaa kan jirurraa kan ka'e baay'ee aarurraa kan ka'e odoon viidiyoo waraabin hafne meeshaan ergine immoo nagaadhaan galeetu jira. Ammas warroonni barbaadan isa meeshaalee biiffee keessa galurraa jalqabee meeshaalee hojjisiifamurraa jalqabee uffata algaa libsiirra jalqabee akkasumas immoo firaashoo adda addaatirraanis jalqabee wanna barbaadan hundaa argachuu ni dandeessanii isin bilbili keenya imoon hin jira waatsaappiin hin jira kallattii barbaadanii nu argachuu dandeessanii garuu hoggaa bilbilan xiqqoo nu bira niitoorkiitu iyyuu rakkisa. Niitoorkiin baay'ee nu rakkisaa gidduu kana baay'ee. Niitoorkiin nu rakkisa yaa'u sagaleedhaan. Onlaayinii malee baay'ee bulchitamaa akkuma baay'ee nu rakkise. Baay'ee nu rakkise. Malee waanta biraa miti. Biyya keenya keessa akkuma beektan akka biyya keessanii miti xinnoo niitoorkiin badaa miti. Kanaafuu yommuu dhufutti immoo baay'ee hojjechaa jirra. Akkuma nu argaa jirtan baay'ee biraankii marree yuutuubii irratti waan tokko tokko ni hojjechaa jirra. Gorsas kuma qabannee akkuma isin yaachaa jirra. Waa'ee hojiirree waa'ee meeshaalee akkuma isheen dubbatte kanadha jechaadha. Kana fakkaata yaada biraatis hoggaa qabaattan ta'e
namoota immoo sapiraayizii kunis jedhamee yoo jiraate ta'e amma fakkeenyaaf ayyaanni fuuldura faasigaan dhufaa jira ji'a lamaan booda faasigaan hin dhufaa warroonni maatii keenya bakka jirtanitti illee sapiraayizii nu godhaan nu bitaa illee homaa tokko rakkoon jira. Kun irratti illee baay'ee nu hojjenna. Waamnee kennaa isin ergitaniif kana kennuuf hin dandeenya. Bakka jirtanii bakka isaan jiranitti makiinaatti erguu hin dandeenya. Kanaaf amma fuuldura kana ayyaanni dhufaa jira. Yeroo barbaadanitti ayyaana otoo hin ta'in yeroo barbaadanitti namni kun kennaa yeroo barbaade namaa kenna. Kanaafuu kana irratti illee isin ni ergamna rakkoon qabu isin gargaara isin bukkee dhaabbanna waan barbaadan nu gaafa rakkoo tokko jiru nuti sawuu kee nuti seekan achumatti nu qabadha tokkuma jecha biyyi keenya tokkumadha. Kanaafuu nama wal miidhu miti nama si wal nyaatu miti. Kanaafuu bakka isin jirtanitti isin gargaara yaadaatiin illee waan barbaadaniin isin jajjabeessina jechuun fedha. Dirqama keenyas immoo rakkoon biraallee yoo jiraate jajjabeessuun wanta immoo humnaan dandeenyu soo jiraate bira dhaabbachuun dirqama keenya dirqama lammummaatiidhaan isin jechuun jaaladha. Kana waa'ee meeshaalee irratti yaada qabnu yaada dabalataa waggaa qabaattee irratti dubbadhuuti. Achi immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina jenneet gaggeessina. Bakka yaadaan qabu kanumadha. Caalatti isinii wanti jechuu barbaadu warri biyya Arabaa keessa biyya alaa kana keessa jirtan jechaadha. Kanarratti fayyadamuu isin irra jiraata. Biyya alaa otoo hin ta'in biyya Arabaa bichaa otoo hin ta'in kun biyya gurguddaa walitti jiranis rakkoo maaltu jira. Maatii sapiraayizii godhuu ni danda'a. Warri Ameerikaa fa'aa jirtan warri Kaanaadaa fa'aa jirtan kun isin ergamna rakkoon tokko hin jiru. Amma nuti achi dhumnutti jaanis yaa guyyaa tokko deemuu keenya adiin qaba. Ani kakuu qaba kakuu biyya alaa nan qaba nan deema. Garuu kanaafuu karaa deeggadeen. Karaan eeggadha isin karaa galeen jira. Duma kennansiiste yuukaay. Ani dubbii koo keessatti qoosaa yoo dhabdes ni jiru. Dubbiin qibamaa qibamee yoo dhabdes. Akkasii mi'aawuu qabdi biti. Mi'aawuu qabdi. Gaarii sirriis ta'anii haasaan sirriitti. Kanaafuu isinii firrees ni ergamna rakkoon tokko hin jiru. Aga deemnutti. Amma deemnus ni ergamna. Naa jedhetti waan jechatan. Harki dabaree walii qasa jedhan sana. Kanaafuu isinii ergamuu dandeenya. Amma calaatti nuti kan jiraannu jireenyi keenya Adaamaadha. Adaamaa fi Addis Ababaan baay'ee walitti dhiyaata. Gara Addis Ababaatti mi'a isin ergitan yookaan nuu bitaatii nuu kennaa yoo jettan isinii binnee isinii kennina rakkoon tokko hin jiru. Kanaafuu biyya Arabaa keessa gara gurguddaatti isinii deemna malee. Kana Arabaa Kanaadaa jedhu. Namni fedhiin isaa hin dhaabbatu. Unuma deema gaafa jecha. Kanaafuu rakkoon tokko hin jiru. Kanaafuu kanarratti isinii ni hojjennaa jedha bakka jirtanitti. Gaarii galatooma laayikii sheerii gochuun dagatina koomentii nu barreessuun dagatina isin jenna turte gaarii. Nagaanuu ta'a baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.